Oromoo faristi jedhaa ol baatee lafa keessaa dhugaa lallabuu kan kee waaqatu mirkaneessa. Tokko jettee jalqabdee deemsa kee karaa dheertuu imala kee keessatti takkaan sobdeen beeytu. Gufuu diinni siif dhaabe irra jettee malaasaa fuulduraaf dudduuba kee sanyii dhugaa facaasaa. Dadhabbii kee obsitee uggura diinaa dandeettee OMN gurra ummataa bagaas nu geette. Hin turra malee hin urraa akkuma boombiin jette sana guyyaa dheerata malee dhugaan moo'uun mirkana. Abbaayin gaddamne jedhanii ummatatti boondii gurguraa garuu qarshiin isaa boombii bitee OMN hin uggura. Cufnee dhufne jedhanii halkan sobaa bulu ummata yeroo isaan ganama kaan OMN toorarraa dubbata. Inni jararraa miiliyoonaan fuudhee miidicha cubsiisu. Jawaariif ammoo bilisaan bana qarshii tokkoon kaffalchiisu. Jireenyi akka talbaa jararkaan mucucaatee loohee boombiin jarri nuuf qopheessan mataa jararratti dhoohe. Keessummaa dhufte malee galtuun firataa tiiree dharti dhugaan dorgomtee hinjifattee mootiiree jedhaa sirbaa geeraraa OMN ummataa kunoo addunyaa hundarraa dubbata. Dukkana keessa deemee qaanqeedhaan dhugaa barbaadee ukkaamsaa keessaa bahee afaan diinaa qadaadee jara namni akka rabbiitti ilaalu fageessee OMN'if qeerrootu harka qullaa gaggeessee. Yoomiyyuu OMN kan ummataatiin beekama wardiyyaan isaa qeerroodha naannahamee eegama. Farhaaniin hoogganama taajjaabiin abbaa gadaati shakkii keessa nun galchu OMN kan ummataati. Ka ummataa ta'uu isaa namni shakku jiraaree ka shakku yoo jiraate Oromoodhaa firaaree fira firatti cite ka hin qabne quuqqaa sabaa namni OMN hin jibbu Oromummaan isaa sobaa. OMN jechuun rasaasaadha rasaasa diinni sodaatu hamtuuf hamattuun teenna waa sobdee na jambaatu. Kan hateen hatte jedhee dhugaa jiru mul'isa wanta sabaaf hin tolle hidda qabee buqqisa. OMN gaafa xiiqii, OMN gaafa rakkina, maqaa Oromoo baatanii OMN hin jibbuun salphina. Ana haa dhufu. Ana haa dhufu. Ana haa jiraatu. Warri jirtan. Warri jirtan ana haa jiraatu. Yaa warra jiruudhaan du'e malee jechuudha. Warra jiruudhaan du'e malee warri jirtan ana haa jiraatu. Yaa warra jiruun isaa YouTube wal qabate. Yaa warra jiruun isaa YouTube irratti rarraatu. Yoo ajandaan uumatin, yoo Jawariin hin arrabsin, yoo OMN hin arrabsin, yoo hayyuun arrabsin, warra kiraa manaa kaffalachuu hin dandeenye. Yaa wallaaltuu waan dubbattuuf waan dhiiftu hin beekne. Caqasi sitti hima. Caqasi na dhageeffadhu sitti hima. Waa'ee miidiyaa bakka dubbattu hin geenne ati tiiseedha. Ati teetiifuu tiise ganaa tiise. Ganaa tiise teetiifuu jechuudha. Ati haga bakka OMN waa'ee OMN dubbattuu fi OMN irratti si affeeran hin geenne. Ati jaleen jala yaatu. Jaleen jala yaatee harka dhooytu. Warri jala deemee wacu atis hin geenne waa'ee OMN dubbachuun OMN namni dubbatu waa'ee OMN warri dubbatu ka OMN irratti affeeramu Profeesara, Injiinara, ka barate, ka barumsa qabu, ka dandeettii qabu nama akkasitti OMN irratti affeeramee akkasitti dubbata. Darasaan waa'ee Quraana beeti malee waa'ee argitee waan isin hin beekne jira waan isin beektu jira. Tiiseen waan isin beektu jira waan isin hin beekne jira. Sigalee tiiseen hoolota walitti raruu, tiisuu, citaa nyaachisuu kana beekti. Elmuufa yeroo takka takka. Tiiseen waan kana beekti. Tiiseen waan san beekti. Warri amma dadhaban tiisee social media Samsung mobile Samsung kun tolemi ka amma iPhone limit iPhone argite smartphone amma dhufe kana limit warra Samsung euro dibba takka
something doolaara 100 takka warra kana harkaa qabutu dadhabsiise warra takka akkatti interneta fayyadaman harkaan qabanii harkaan akkatti itti kataban itti garsiisan warri dadhabsiise warra kana jechuudha ammaan tan warri dadhabsiise warra mobaayila Samsung harka qabate OMN irra na affeeraa jiru Samsung harka qabate OMN irra na affeeraa Samsung harka qabate interview kiyya gadhiisa Samsung harka qabate yoo miidiyaan kun yoo argite interview kiyya gadhiisin garagalti lafaa garagala ummata wal fixa dhiiga bu'a nama du'a jedha yaa obboleesso waan dubbataa jirtu laali waan haasaa jirtu laali waan haasaa jirtu laali waan godhaa jirtu laali ati haga OMN irratti affeeramtu hin geenne dandeettii barbaachisa OMN irra dhayxee waa'ee walloo dubbachuuf waa'ee wallaggaa dubbachuuf waa'ee waraanaa dubbachuuf waa'ee oromoo dubbachuuf waa'ee abiyyiitu dubbachuuf barumsa si barbaachisaa jechuudha abiyyi waan inni wallaalaa ta'eefi wallaalaa isatti naffeeran nama beekaa akkaataa itti argitee isa ofirraa kuffisan akkaataa itti gabroonfata ofirraa kuffisan akka itti waraana ofirraa dhoogan akka itti ofirraa lolan akka itti muka itti ofirraa naqan ka beeku beekaan ka beeku profeesara ka beeku injiinara ati tiiseet maaliif beekta waa'ee miidiyaa maaliif beekta maaliif beekta waa'ee miidiyaa natti ani namuma akkamtu achirratti akkasii affeere naangaluu eenyu achirra si affeere eenyu inni achirra si affeere dandeettii kamiin OMN irratti argitee dhayxee interview goota maal nuti mo'edda maal barbaadda achirraa yaa dhiiroo adaba naamusa barbaachisa waan haasoytu keessatti wanni si keessatti ijaarame gandummaa ka si keessaa yaa'u waan si keessaa yaa'u hin beekan xuriin si keessaa gajjigu hin beekamu wanni ati haasoytu wanni ati odeessitu laayifii keetiin wal qabata I know anin beeka YouTube yoon dalayne kiraa manaa waan kafalattuun hin qabdu jireenya si harkaa bada waan haasoytu wallaalte biyya galuu barbaadda ati keeziin si jalaa bade waa tokko jira wanni isin beeku qabdan keezii biyya argitee biyya faranjii kana deemuudhaaf jecha warri ijoolleen amma dadhabsiifte ijoolleen amma hoolonni ijoolleen tiiseen ijoolleen tunniin jechuudha bakki isii yaatee saayi kunno sadiiqa si achi maal jedhanii naayimika ganda san asii achi kunoo asii asalla achi maalinni fagoo kunno garasii dhufte waa'ee keezii beekuuf dandeettii barbaachisa barumsa barbaachisa waa himachuu beekuu barbaachisa osoo ijoolleen achi teeteettu meeqa kamtuyyuu Ingiliz jira meeqa kamtu Jarman jira meeqa kamtu USA Minnesota jira argite birraa gammadiifa smartii mucaa qalbii qabu maaliif jara wajjin achitti nafin USA jira akka itti himatu beeka keezii ufii jechuudha warri kun warra keezii ufii akka itti himatu wallaaleetuyyuu achitti hafee OMN fi argitee hayyoota keenya jeeqa arrabs obboleesso keezii kan kee yoo himachuu wallaalte keezii kan kee yoo himachuu wallaalte afaan kan kee walitti qabadhuuti gali kunno koloba ennu maal jedhaniin koloba boollo asii achi gali achitti gadabii teetitti gali achitti gali diidaa teetitti gali iti shunkurtii fi arami boqqolloo arami dinnichaa wata akka chaansii takkan qabdu adabadhuuti deem galii siin jedha galiitii achirraa ganaa argitee waa baradhu malee calluma jettee fiidee masrii akkatti dhaqan information gaafattee fiigaa dhuftee masrii dhuftee amma wanni marti si harkaa wallee keezii akkatti himattu beeytu waan dubbattu beeytu si harkaa bade amma maal taatare duraaniin afaaniin gad hin calliftu yoo callisiin jedhan dhiisi yoo jedhan hin dhiiftu dhiisi yoo siin jedhan hin callistu waa'ee abiyyi dubbat waa'ee taayee dubbat waa'ee eenyu dubbat wanni atiin odeessine jiru keessa galte callisii siin jennee si dadhabne amma ammoo gara deemtu wallaalte biyyatti galuudhaaf keezii gana haaraatti keezii tolfatta OMN nu arrabsita OMN akka itti arganne beeytaati OMN akka itti arganne beeytaa akka nama ilma dhabaan argateetitti itti baane bar miidiyaa kana miidiyaan kuni qabsaayaa kenna qabsaa nuti qabnu OMN sabboonaa nuti qabnu OMN hin beeytoti ati kasi keessa jiru
kasi keessa jiru waa'ee gandummaati. Masrii teettee nama tokko ciibsisiin jedhee barani. Duraanuu ittiin kadhattaa miti hin beektaami akka itti kadhatan. Ciisi firraa dhukkubee jedhiiti tokko fuudhiiti poosti godhi kunoo hin dhukkubsate jedhi nu gargaara Oromoo jedhi si gargaara namni. Tokko wayii ciibsisiin jedhaa bar tokko. Ittiin kadhadhu tokko wayii ciibsaati walii galaa isin lamaan keessaa nama tokko ijoollee jirtu ta waliin garee waliin uummattaniitiin OMN irra bobbaatan keessaa nama tokko ciibsaa hin dhukkuba jedhaati poosti godhaa. Duuba Oromoon tun garaa laafti isin gargaarti salphaadha. Oromoon isin gargaarti isin fayyada. Yookaan yoo akkas hin taane waa'ee yuutuubii waa'ee argitee maalii waan biraatiif jettanii ifaajee hin taane keessa hin seenina. Kun isin hin baasu abadan. Kuni waan ifaajee tasa ifaaju jirtan. OMN isin hin ijaarre isin hin diidan. OMN ka gandaatii miti dhageessitti ma. OMN ka arsiitii miti. OMN ka arsiitii miti. Ka harargeetis miti. Ka wallaggaatis miti. Ka wallootis miti. Ka jimmaatis miti. Ka booranaatis miti. Ka gujiitis miti. OMN miidiyaa nuti ka ummataati. Ka ummata Oromooti. Ka argitee warra cunqurfamaa jiruuti. Miidiyaa ummataati. Ummataatu ijaarati. Miidiyaa ummataati. Malee ka diidaati miti. Miidiyaa diidaa barbaadadha walii yaati yoo barbaadan. Ka baal galchuuti bilbilaati. Koota miidiyaa ijaarannaa jedhiin isa bilbil. Walii galaati miidiyaa ijaaradha yoo barbaadan. Yoo feetan ammoo akka arsiitti ijaarachuu hin dandeettan miidiyaa biraa banadhaa. Yookaan OMN miidiyaa gandaati miti. OMN miidiyaa ummataati. Miidiyaa gandaa yoo barbaadanii ka biraa banadhaa isin hin jedha walitti buusaati. Silaa maal walitti buustarre hin qabdan hin jirtu maaltu jira? Maaltu jira walitti buustan? Maaltu jira walitti guurtaniitiin waa ijaarattan? Si galee yookaan afaan kan kee walitti qabi malee argitee waanuma feeten miidiyaa asii dhayxee kunno OMN intervii na godhuu didee intervii na godhee maalii kiyya gadhiisuu didee maal haasoo itaa kan si dhiisasi maaluma nu haasoo feet mee hommaan ati OMN irra dhayxee hommaan ati uummata Oromoo kana fayyadu hedduu maa inni mee natti himi maal haasoo adda garatti dhayxeeti OMN irraa maal nu dubbatta maal beeytaa'oo teetiifuyyuu jiruu teetuun beeytu achi keessaa masrii keessaa qaba'uu si dhoorge maa inni wallaaluma kan keetimi hagarramaa achi keessa ta'e. Haga amma maaliif achi keessatti OMN eega dandeettii qabaatte eega waa dubba argitee waa himachuu keezii himachuu beekte keezii himachuu barbaachisa wanti kun beektanii. Waan rakkatte ijoolleen tuni tokkoffaa keezii lammaffaa yuutuubii rakkina kiraa manaatu itti jira nyaatatu jira dalagaan achi hin jirtu arabni muka nama nayti kiraa manaa yoon kafallan ofirraa ganama baasa kana rakkattan hin beeyna keessaan nama dubbisaati obboleessoon gargaar jedhiin si gargaara namni. Si gargaara namni wallahi Oromoon tun miskiina si gargaara. Ka Suudii jiru si gargaara. Ka Dubaay jiru si gargaara. Ka biyya Ameerikaa, Austraaliyaa, Europe bakka fedhu jiru hundi isaa si gargaara. Yoo ati karatte haga miidiyaa uummataa arrabsitu haga hayyuu arrabsitu yaawa badabboo goonni kenna kun OMN nu harkatti arrabsee nu harkaa kuffisuu edha. Badabboo goonni kenna kun argitee wanna dajalee guutamaatii fi eenyuunfaa OMN raari'uu barbaada. OMN irraa nu wariitee uummata mana galchitee ati teetii arsii galtee achi eegasanii qabsaa biraa taatee dhufta jechuudha kamaal galchuu wajjin. Adeeroo hin danda'amu wanni akkasii. Ani ilma arsiiti. Waan takkallee deebii kan qabdaniis ni jedha osoo ani ilma Harargee ilma Gujii ilma Wallaggaa waan Wallagga nu arrabsee jettan sila. Harargeen akka jettee nu arrabsitee jettan sila hin beeka bara warra gantummaan keessatti ijaarame. Ani ilma arsiiti waa tokko fiduu hin dandeettu sin jedha. Ani ilma arsiiti waa takkan gootu maal fidde? Dhugaa jirtu tan ammoo dhugaan na dubbadhaa jetti waan taateef dhugaa dubbanna. Dhugaan na dubbadhaa jetti dhugaa jirtu dubbanna. Nama isin ergu beeyna nama duubaan isin ergu beeyna. Nama garamitti akka isin deema maaliif OMN maaliif waan biraa waan dubbatanii dhabame namni isin arrabsitan hin dhabame namni isin qeexan hin dhabame gaazexeessota OMN irratti duultan. OMN irratti duultan gaazexeessota OMN Farhaaniin dajalee guutamaa eessa deemu jirtan isin akka keessanitti yaada keessantu isin hin ta'ini malee jechuudha. Akkasii miti. Warri wanni kun isin hin galin ijoolleen teena warri kun harka dha'uu dhiisa akkasii miti. Dubbii kana duubaan dubbii biraa jira waan arginuufi. Dubbii kana duubaan ergama biraa jira waan arginuufi. Oromoon jechuudha akka isin hin faffacaaneef akka isin waliin diineef kana dubbannuuf anaa dubbata ati arsiimi anilleen waa takka gochuu hin dandeettu. Osoo Harargeen si arrabsite jimma si arrabsite arras hin danda'an.
Qabaan sin danda'an kulloo jettee maali jettee utaaltee gad utaalta sila. Waa tokko fiduu hin dandeettu likkii keessi beekaa bakka kan keessi beekaa si galee wanti akkana si goggodhu kun ammootuyyuu laayifii keetti wal qabata yuutuubii dalagachuudhaaf jireenyi isi ijoollee ijoollee yoo yuutuubii irratti waan dalaydu dhabde yoo yuutuubii irratti wanni marti argitee harkaa babbade yoo ummanni Oromoo kun qabsoo karaa nagaa oofatee argitee gammachuu qabaate jara ammootu waatu jalaa bada ijoollee tan argitan yoo jiraatan viidiyoo ajaa'ibaatu harkaa nu ga'e viidiyoo ajaa'ibaa harkaa qabna mistira ajaa'ibaatu gizee baay'een argineesin maaliif haati kilik gootee yuutuubii san jala seentaa takka jedhee lakaaf nama viyuu lakaaf nama jara laaleef lakaaf viyuu san lakaayetiin kaffalamaaf jechuudha ijoollee tana warri waa'ee yuutuubii hin beekne jechuudha. YouTubein jara yoo ilaalamne jarri maal taati naayimi kiraa manaa waan kaffalattu hin qabdu akka Facebookii akkanumatti haasoftee biraa deemtu miti wanti YouTubein hin kaffalamaaf kiraa manaa kaffalatti zayitii ittiin bitatti shunkurtii ittiin bitatti ijoolleen tun uffata ittiin bitatti saamunaa ittiin bitatti waa ittiin miiccatte jechuudha. Kanaatu laayifii jaraatiin wal qabata kanaaf jettee aga jarri baay'iftee bal'iftee ilaal iyyaanne aga jarri sammuun jaraatuun ilaal geengo agatti tanaa isin taate kanaaf jettee miidiyaa ummata Oromoo bal'aadhaan wallolti ijoollee ganda takkaasan uyyuu waan si ajaa'ibu ijoollee ganda takka ijoollee mana ollaa walitti dhufuu dandeetu ijoollee tana dadhaban ijoollee tana namni beekan namni itti dhiyeenya qabdan namni wal beekan namni afaan wal beekaniin gaccuqqaala afaan isii ta'uu baannaan ammootuyyuu gaccuqqaalamti jechuudha gaccallisti warra jiruun isaa yuutuubiidhaan wal qabate kana jechuudha yoo yuutuubiirra waa yuutuubii dalaytu yoo dhabdee kiraa manaa akka irraa hin cufamnetti akka laayifiin jalaa baddetti. Kana wanni jarri sa'aatii 24 xaa OMN kana ta'ee OMN san ta'ee interviinu godhee OMN illee badii qaba asitti jechuudha. Maalumaafi ijoollee tiisee maal irraa dhageenya maaluma irraa dhageenya beelatti mucaa sanirraa maal dhageenya maddaa jettanii maddaamu maal maaluma irraa dhageenya mucaa sanirraa. Wanti irraa dhageenyu maa inni hin jiru wanti irraa dhageenyu hin jiru wanti irraa baratamu hin jiru wanti waa'ee kaayiroo yoo nutti hime malee yoo waa'ee kaayiroo keessatti haalli jireenyaa maal fakkaataa mootummaan kaayiroo akkam isin godhaa jira isin buqqisaa jira isin ajjeesaa jira isin ari'aa jira isin hidhaa jira yoo kana gaafatte homaa rakkoon qabu garuu akka achirratti barraa'etti waa'ee maaliittu gaafatame waa'ee walloo jedhan waa'ee qabsoo Oromoo waa'ee abiyyiitti jedhan akkas jedhan. Obboleesso waa'ee qabsoo waa'ee abiyyi akka itti kuffisan akka itti jiisan ati ittaana haftee caalan beektu Saggaayee Araarsaa caalan beektu Profeesara meeqaa jira injiinara meeqaa jira Iskeel Gabbisaa caalan beektu qabsoo kamiif si affeeranii achirratti akka itti abiyyiin kuffisan si gaafatan dandeettii kamiin barumsa kamii yoom barattee yoom meenatti himi hin jiru qullaa waan lafa hin jirre irratti garam si affeeranii si miidiyaa irra si affeeranii waa'ee walloo na gaafatan walloon illee yoo barbaachise waa'ee walloo. Ijoollee walloo jechuudha ijoollee ajaa'ibaa tanniintu jira qaroon ijoolleen affeeranii irratti mariisisuu danda'an ijoollee walloo ijoollee xiyyiititu jira warra diina kokkee qabee ammayyuu badhetti laal hargufaa jiru kana warra waraana abiyyi muka itti naqee ofirraa dhoorgaa jiru kana ijoollee san affeeran OMN irratti affeeramtee jirti kaleessa argitanii jirtan akka itti duukan manne hoyte ijoolleen sun achirraa akka itti jarri itti haasoyte OMN irraa akkanattu mala. Si kasi gaafatanii waa'ee kaayiroo haala jireenya achii haala shunkurtii achii haala timaatima achii akkami zayitiin argitee meeqaan jirtii alaangallee meeqaan jirtii dinnichi meeqaan jiraa kana si gaafatan. Eenyu wallolee eenyuun biloo godhee kanaafaa si gaafatan si. Kuni ammoo OMN wajjin hin deemu siin jedha warri OMN waan san dogongora xiqqoon dogongortan bakka sanitti mucaa ijoollee xixiqqoo fuutanii OMN irra fiddanii bakka san dogongora guddaa misteekiidha kan amanaa isinillee ammoo eega gootanii ammoo warri OMN illee eega gootan intervii gootan garuu gallakkisuman male keessaa cirtanii jechuudha ilaa waan namni hin beekin tokko jira waan namni hin beekin tokko maa inni jarana miidiyaan tokko gaafa intervii nama godhu gaafa nama affeeru gaafa nama waa gaafatu seera qaba miidiyaan mucaan callisee dhoqqee laaqee achirratti dhoqqee dhiitee maaliif laayivina dabarsuu dhabdan maaliif gana dhiisuu barbaadan TV irra mul'achuuf inni rakkoon hin jiru hin mul'ata TV irra mul'achuu yoo barbaadde OBN irra mul'adhu
OBN media ummata isarra mul'atu ati media badhaadhinaa sanirra mul'atu isa achi dhaqee achi sii wayyaa bare OMN no OMN abba dhaqee OMN media cunqurfamtootaati ilaal media ummata Oromoo media argitee Sidaamaa ka Walaayittaa ka Guraagee ka Silxee media sabaaf sablammootaati ka Somaalee ka Affaarii ka warra cunqurfamaa jiruuf sagalee itti ta'an malee ka irra taa'anii akka Saaliyaa Saamii fa'aa sanitti achirraa kolfan akka ammootuyyuu Caalaa Bultumee fa'aatti yoo achirraa argitee nama arrabsu yoo barbaade achirra teettee nama qeequu yoo barbaade achumara teettee nama abaaru yoo barbaade OBN hin bira dhaqi. Karaan ammoo si baasa salphaa itti jirtaa miti akkuma amma OMN arrabsite kanatti jechuudha. Akkuma amma OMN arrabsite kanatti akkanumatti deebi si baasa yoo gara si galuu barbaade jechuudha. Garuu ammoo haga yoomi si baasa sun keessatti fulaale jechuudha. Tokko ammoo mucaa ilkaan akkana jiru ilkaan shuukaa tokko jira ilkaan shuukaa tokko kayoo gadi ciccitu ka gadi tarsa'u waan tarsa'u hin beekne dhufee jedhee maannaan jedha ijoolleen takka keessaa natti ergite viidiyoo murtee keessaa wayita natti ergitu maal jedhee haasa'e mucaan sun achirratti Haacaaluu ka ajjeese qalmaaf qopheesse OMN dhaga'ee inni illee intaloo ennu maali Adaanech Abeebee isi jalaa dhaga'e qalmaaf qopheesse OMN Haacaaluu Hundeessaa haga inni sammuudha hagana yaaddu laal ijoollee tan hagana akka isin zeeroo taate kati beekuu dandeettuun kanaan ijoollee sammuun furrii malee sammuu keessa waan takka keessa hin jirre jechuudha. Ijoollee waan haasoytu xurii afaan xurii ilkaan kan kee rigadhu fuula kan kee dhiqadhu uffata kan kee miiccadhu deemiti. OMN miidiyaa afaan irra baratanii miti haasa irra baratanii irra nama arrabsanii miti. Seera miidiyaatu jira. Miidiyaan OMN kun warningi hedduu qaba. Kanaan durallee wanni beekamu qabu. Kanaan durallee waan miidiyaa irratti haasaamuu qabu jira. Waan miidiyaa irratti haasaamne jira. Waa'ee meeshaa waraanaa fakkeenyaaf hin haasamu waa'ee kana. Koota akkana goonee waliigallee akkanatti ibilu hin buqqifna hin jedhamu achirratti hin dubbatamu. Kanaaf keessaa hambisan. Haasaa akkasiisan miidiyaa keessa. Garuu ammoo jalqaba misteekiidha. Ijoollee akkana ijoollee afaan shuukaa ijoollee argitee ijoollee bakka achiin hin malle ijoollee xixiqqoo tiisee taniin miidiyaa masan irra yoo fiduun hin mallee eega fidanii hagatti takkaillee taatu eega fidanii balleesse dogongora misteeki guddaa obboleessoo miidiyaa kana miidiyaa bar ummanni isa malee waan biraa hin qabne osoo inni cufame harka maranneetiin nu baay maal ta'an eenyuun kamiin nuu dalagu eega sila miidiyaa kamtu nuu dalaga isa malee kam qabna nu miidiyaa ummanni Oromoo akka ilma argitee ilma dhabaan arganne hawwiidhaan itti bahe ummanni keenya miidiyaa kana jechuudha. Qabsaayaa ilmaan Oromooti qabsaayaan guddaan ummanni Oromoo qabu OMN tokko. Ganaa asii fiigaa dhuftee hooma argitee afaanis dhufe calawu Haacaaluu maalii godhanii intervii godhanii maalii godhanii guyyoo maalii godhee kan xurii waan haasoytu laalii dubbadhu jalqaba. Waan dubbattu laalii dubbadhu jalqaba. OMN miidiyaa hayyootaan malee miidiyaa kaayiroo ijoollee argitee dalagaaf kadhaaf manaa baate irra fidanii irratti intervii godhanii achirraa waan feete achirraa gadal baatu miti. OMN miidiyaa ummataati. Miidiyaa sabaaf sablammootaati. Asuma dhuftee yoo qabaa ganna dhiisa yoo OMN viidiyoo kiyya gadhiisuu baate asirra na dhaabatanii viidiyoon kiyya gadhiifamuu qaba maalii ta'uu qaba. Maal haasoyte gasiriisan si obboleessoo? Maalii waan ati nuu dubbattu maali? Maal nuu haasoyte? Waa'ee maalii nuu dubbatte? Mee naa himi dandeettii kamiin achi dhayxee ati? Dandeettii kamiin waa'ee OMN dubbatta hoolaa? Dandeettii kamii waa'ee OMN irra teettee waa'ee Walloo dubbata waa'ee Wallaggaa dubbata. Sanuuyyuu intervii godhanii ayyeesi godhan yoo callistoo afaan kan kee cuqqaalattee arra dhiifta bor dhiifta jenneen callisne jechuudha. Inumaayyuu isin isaayyuu isin ijoollee kaayiroo jirtan tan akkana isin godha. Akkam isin godha isin? Maa isin isa isin?
Harargee isintu arrabsa. Jimmaan isintu arrabsa. Booda ammoo maqaa arsiitiin fiidan. Maqaa arsii arrabsanii arsii maalii taate arsii qeeqanii. Callisii adabadhu kaafaan shuukaa kan kee walitti qabi. Callisi. Akka argitee jimma sin arrabsine yoo barbaade. Akka harargeen sin arrabsine yoo barbaade. Akka argitee uummanni Oromoo sitti naarre yoo barbaade afaan kan kee walitti qabi. Arsii arrabsanii akka maayii kii arrabsanii ganda kii arrabsanii jedha eegisanii. Adabadhu haa. Adabadhu. Uummata amma dhiiftan amma isin iftan isin ooyisa waan isin ooyisu ammoo tuyyuu maallaqa jechuudha. Dhagaye waan isin duubaan jiru bara. Waan isin duubaan jiru hunda waan beekan hundan dubbataniif malee waan arganillee hundan dubbataniif malee waan isin duubaan jiru isin beena bara. Rakkoo isin qabdan isin beena bara. Rakkoo isin qabdan isin beena. Eenyu akka isin ergu isin beena. Maaliif akka isin ergan isin beena. Nama sin beenetti himi. Nama sin beenetti himi. Hoolaa. Nama sin beenetti himi. Miidiyaanii miidiyaa ummataati. Miidiyaa ummata Oromooti. Ka gandaatiin miti. Fuutee batabboo miidiyaa ka siiqooyi. Jooriin kun eessa dhalootaan jennaaniin arsiidhaa jedha tokko. Saniifuu miidiyaan bare joor arsii keessaa bahee jedha tokko. Dhiyoo har'a wanna keessaan na barreessaa bare joorii yoo arsii keessaa bahee. Jooriyoo arsii keessaa bahe OMN injoortu jaloo jalqabaatiif dhaabe saniifuu miidiyaalee arsii godhu eddaa akkasii injiru waan akkasii miidiyaa ummataati joor arsiif hin dhalanne Oromoof dhalate gadhee joor Oromoof dhalate malee arsiif hin dhalanne gandaaf hin dhalanne kutaaf hin dhalanne joor ummata Oromootiif dhalate ummata Oromootiif mana dhaaseenee ummata Oromootiif lubbuu isaa kenne si ka gandaaf dhalate ka arsiif dhalate si joor ummataaf dhalate OMN ka ummataati ka ummata Oromooti. Yoo barbaade akkuma inni jedhe akkuma Joor Muhammad jedhe OMN ka cufus ka argitee akka inni turu godhus ummata Oromooti. Taasise kuni dhugaa jirtu tan. OMN miidiyaa ummataati. OMN miidiyaa gandaatii miti. Yoo miidiyaa gandaa barbaadan walii yaa'aati miidiyaa gandaa ijaaradhaa. Jaaradhaa miidiyaa gandaa barbaadan. OMN garuu miidiyaa gandaatii miti. Dajanee guutama girmaa guutama jechuu barbaadde dajanee guutama itti bar. Ka isiin asirratti argitu OMN irratti as gubbatti argitu dajanee guutama waan ta'eef eenyu akka hoogganuyyuu kan beene dajanee guutama maalii guutama jetti. OMN eenyu akka hogganu beektaati. OMN eenyutu hooggana naa himime hin beektu waan hin beene naaseen kan. OMN seera OMN keessa takka lama sadi jedhiiti natti himi hin beektu. Hin beektu waan hin beekne keessa seente seera isaa eegan beekin waa'ee miidiyaa sanii osoo hin beekin viidiyoo kana dhiisuu dhabanne maal nu godha yoo kan dhiisuu baatanii maal nu fayyada viidiyoo kan kenne maaluma nu fayyada natti maaluma nu godha miidiyaan ka oduun kan kenne yoo barbaadde harkaa qabdaa miti adeeroo kunoo silkii akkan harkaa qabuutan harkaa qabda kompiitara akkan harkaa qabuutan harkaa qabdaa miti seeniiti waan barbaadde gadi cicciti namni si gaafatu hin jiru. An barbaadde gad albay. Waan takka ani sin gaafadhu isaan sin gaafatan. Garuu OMN irratti na affeeranii waa'ee argitee waan hin taane keessa deemee akkanatti laaqaan hin taatu. Miidiyaan seera qaba. Miidiyaan seera qaba. Ulaagaa qaba. Seera ittiin bulmaataa qaba. Adeemsa seeraa qaba. Akkanumaan asii ol utaalanii kan itti dirgim jedhanii waan fedhan laaqanii miti miidiyaan. Akkasii miti. Nama arrabsuu feenaaniin kun harkaa qabda. iPaadii takka bitadhu yookaan laaptooppii takka bitadhu itti odeessi. Gannaqi namsi dubbatu hin jiru. San ta'uu baannaan adabadhu. Afaan shuukaa kan keessan ofirraa ciri ilkaan obboleessoo naamusa barbaachisa. Yoo namni waa dubbate gandaa fiida. Firoomsaan gandaan akkas jedhe. Firoomsaan ganda keenya arrabse. Arusii jedhee nu arrabse. Arusii jedhee si arrabse. Arusii jechuun arraba. Yoo mi'as arusii jechuun arraba ta'e naa himime. Obboleessu. Naa himika. Yoo mi'as laata. Yoo mi'as arraba ta'e. Arraba beetanii himataa isin. Diida oo jechuun yoo mi'as arraba ta'e. Yoo mi'as. Mee warri diida oon arrabaa jettan. Arsiin arrabaa warri jettan. Naa hima. Ka tokkollee hin jira. Maqaa biraallee barbaadan ittiin si waamna rakkoon hin jiru. Maqaan baay'eedha.
garuu ammootu iyyuu oluma utaaltee maqaa arsiin waameen warrabsee maalii jedheen warrabsee xiqqoo sirraata kabajaa qabaadha adaba qabaadha kabajaa qabaadha callisaa jennee isin kana dursa isinitti hime monim isinitti himee jira dhaabadhaa waan kanarraa wanni tun hamtuudha wallaahi wabillaahi dubbiin tun tana caalaa hamtuu taate abadan yoo isin callisuu baattan jechuudha yoo isin callisuu baattan yoo isin afaan walitti qabachuu baattan yoo isin adabachuu baattan dubbiin tun kana caalaa hamtuu taate abadan namni wal dhiisu hin jiru adabadhaa miidiyaa irraa bu'a feetan ganta galaati wal naqaa akka feetanitti afaan keessan garuu adaba miidiyaa gareetii miti miidiyaa murnaatii miti miidiyaa ummataati mallaqa harargeetiin dhaabame mallaqa gujiitiin dhaabame mallaqa wallaggaatiin dhaabame kennitanii isin saantimita kan kennitan OMN miidiyaa mee mallaqa takka kenne jedhi guyyaa takka mee hagana kenne jedhi guyyaa takka kenne jedhi mee teetiifuu maal kennita waan dinnichaan bitattu hin qabdu maal kennita kaayiroo keessatti maaliin waa bitata akka namaa dalagatteen jiraatu kaati jiraattu yuutuubiidha kaati jiraattuun kadhaadha kaati jiraattuun nama ciibsiteeti nama ciibsitee ittiin kadhatta jechuudha dhiisi siin jennee didde callisi jennee didde si kadhannee didde obbolummaan si kadhannee didde oromummaan si kadhannee didde callisii siin jenne hin didde ol si utaalchisa akkam waan si godhu hin beekan callifnee isin kadhannee hin diddan maal isin akkam isin godhan ammoo bara mara yeroo hunda ka mataa nu nyaataa jiru ka ummata oromoo kana gandaan addaan qoqqoodee kutaan addaan qoqqoodee mee laala rabbii jedhaati yoo an sobe natti mura yoo an sobe sobde naan jedha ijoollee tanniin malee ijoollee sanniinu ijoollee afaan shuukaa tanniin ijoollee yartuu tanniin malee oromoo biraa ijoollee biraa mee naga'uma qaba bakka biraati jira namni naga'uma qaba ijoolleen biyya faranjii kana keessa guutte biyya arabaa kana suudii arabiyaa kana bakka hunda guutte adaba qaba ijoollee makaayiroo jirtu keessa ijoollee takkiin garee mataa waliin tare takkiin rakkattuudhaan takkiin hidhata akkana jijjiirtu takka warruma kana ka dadhabsiise ka arsii arrabsu ka harargee arrabsu isaan harargee fi arsii ka wal arrabsiisu isaan shawaa fi arsii ka wal arrabsiisu isaan jimmaaf arsii ka wal arrabsiisu ijoollee tan argite jimmaa fi arsii ka wal arrabsiisu kuulloo maalii wanni hin jedhamne hin jiru wal arrabsaa dhaqanii kaan dhaqaa dhaqanii kaan dhaqaa dhaqanii kaan naqaa dhaqanii kaan keessa seenaa dhaqanii kaan laaqataa dhaqanii silaafuuyyuu akka biyya faranjii kanaa miti sii dhiirtee hin jirtu akkana namarraa achi gootu ilkaan akkana jiru san shuukaa san adaba barbaachisa naamusa barbaachisa gisee kan harargee arrabsita sin dandayan deebitee ammootu ay fiida arsiif godhuu feetaa barsanu achi fiida sin dandayan jimmaansi ka arrabaan dhaqqabu hargeesi ka arrabaan dhaqqabu wallaggaansi ka arrabaan dhaqqabu waliin ga'uu geette amma deemtee akkasitti namni waliin dhiisu callisi yuutuubii waan dalagan sitti maane amma akka fakkeenyaatitti waa tokko sitti himuun danda'a yuutuubii wanni barumsa sillee si fayyada sillee ka si fayyadu ka ummata oromollee fayyadu waa tokko dalaguu dandeetta yuutuubii sitti maa kaati rakkattee yuutuubiidhaa miti kasi rakkise yuutuubiidhaa miti ka rakkattee nati waan dinnichaan bitattu miti waan daabboo bitattu miti waan shaayiin bitattu sukkaaraan bitattu si rakkisee miti kaayiroo keessatti kanas rakkisee miti sitti maa dhaggeeffadhu kitaaba bitadhu Amazon irraa online irra jira kaati ittiin dalaguu dandeettu fiilmii barbaadde dokumantarii dalaguu feete pirankii adda addaa dalaguu feete achirraa bitattee haara viidiyoo haaraa gadhiisuu dandeetta achirraa akka gorsa akka obboleessaatti siima sin arrabsu akka obboleessaatti sitti rakkatte silaayyuu rakkatte kaameraan qabdaa moobaayilii sii waraabdii mitisi idiit akkamii goota I don't know kasanii nan galtu yoo ka waa dalagachuu dandeettu taate Amazon jedhi aappii buufadhu aappii Amazon kan jedhamu jira
Yoo adireesa wayii diingata mana wayii ka qabaattu taate achitti kitaabni achitti sii bo'o. Yoo ka adireesa hin qabaanne taate waa tokko sii godhuu hin danda'u. Bitadhu isarra sila afaan kamiin bara marakkoo bara rakkanne yaaki. Sila kitaabni sunillee mallee bara afaan Ingiliishiitiin jira yookiin Ingiliishii dubbisuun beektu akkam sii godha re'an. Ani jalqaba beeta normaalii haasa'u jira waa rabbina dhiiseeti. An beeta jalqaba afaan Ingiliishii jechuun kitaabni sun ka jiruun afaan Ingiliishiiti. Eenyutu afaan Oromootti sii gari afaan Oromoo sanillee qubee dhiyoo kan harkaan qabanii akkas si barsiisanii akkam sii godha. Maal sii godha? An akka kiyyatti beeta Amazon irraa onlaayinii kitaaba bitattee achi bittee dubbistee oo sii galan jedheeti qaraan. Garuu ammoo akka akkas hin taane immoo ati afaan san hin dandeettu ka afaan Ingilishii kana xiqqoo akkam mee garuu ani akka nama tokkootti osoo namni illee sii dubbise sitti himaa. Akka mataa kiyyaatti gara kiyyaan nafinii sitti himaa. Kitaaba san bitadhu dubbisi. Si fayyada waan ta'eef ima yaali Ingilishii yoo sii galullee baate ima calluma jedhii dubbise akkuma gowwaa kanatti. Calluma jedhii ima dubbisi. Yoo qawaa sii galan taate. Kabiraa ammoo fiilmii afaan Amaaraa kanayyuu Amaarri Turkii fa'arraa fuutee Hindii fa'arraa fuutee Naayijeeriyaa fa'arraa fuutee dalaydi atillee koppii godhi jarumarraa. Viidiyoo gaggabaabduu daqiiqaa 20 ta daqiiqaa 15 kanaa jettee ummataa waliin dhabin jechaaf siin jedhe. Ani obboleessa keetti sitti. Kanaa jettee ummata Oromoo bal'aa waliin dhabin kanaa jettee ammootu OMN illee arrabsiin kanaa jettee hayyoota Oromoo gaazexeessota Oromoo illee arrabsiin. Chaansii bal'aa qabda yoo waa dalaguu barbaadde. Yoo ammoo arrabuma bichaa barbaadde hoo itti fufi rakkoon hin jiru. Itti deemi. Yoo akka namaatti jiraachuu barbaadde yoo gizee mara akkanumatti kadhadhee akkanumatti argitee nama tokko ciibsinee yoo inni argitee xiqqoo wayyaa ugee ammallee kabiraa ciibsinee akkasuma jiraanna yoo jette hin ta'u. Warra Masrii jiru keessaayyuu Masrii warra jiru keessa ijoollee lamaan mucaa maddaa jettanii fi mucaa afaan shuukaa san kalkaan akkana jijjiiru san. Kelkaan akkana jiru san ijoollee sanniin biraangaa itti himaa warra achi jirtan. Awwa ijoollee hayyuutu achi jiraa bar osoo waliin iyyuu haasoyte waa sitti himan ijoolleen sun. Ijoollee ajaa'ibaatu achi jira. Ijoollee dandeettii qabdu achi jira. Gaazexeessonni OMN tun achuma jiranii Misraa isa baafa warra Rooytarsiin dubbisee Rooytars irraa BBC fi Aljaziiraa irraa niwusa walitti qabatee akkasii dubbisan jara ooltee irraa waan barattu ati yeroo maa wallaalaa taata. Oromoo faristi jedhaa ol baatee lafa keessaa dhugaa lallabuu kan kee waaqatu mirkaneessa. Tokko jettee jalqabdee deemsa kee karaa dheertuu imala kee keessatti takkaan hoganteen beeytu. Gufuu diinni siif dhaabe irra jettee malaasaa fuulduraaf dudduuba kee sanyii dhugaa facaasaa dadhabbii kee obsitee uggura diinaa dandeettee OMN gurra ummata baguma bakka mara nuugeette. Hin turra malee hin urraa akkuma boombiin jette sana guyyaa dheerata malee dhugaan moo mirkana. Abbaayin gaddamne jedhanii ummatatti boondii gurguraa garuu qarshiin isaa boombii bitee OMN ugguraa. Cufnee dhufne jedhanii halkan sobaa bulu ummata yeroo isaan ganama ka'an OMN toorarraa dubbata. Inni miliyoonaan jararraa fuudhee miidicha cufsiisu Farhaaniin fa'aaf bilisaan bana qarshii tokkoon kaffalchiisu. Jawaariin fa'aaf bilisaan bana qarshii tokkoon hin kaffalchiisu. Jireenyi akka talbaa jararkaa mucucaatee loohee fanjiin jarri nuuf qopheessan mataa jaraa irratti dhoohe. Keessummaa dhufte maree galtuun firataa tiiree dharti dhugaan dorgomtee hinjifattee mootiiree jedhaa sirbaa geeraraa OMN ummataa kunoo addunyaa mararraa dubbata. Dukkana keessa deemee qaanqeedhaan dhugaa barbaadee ukkaamsaa keessaa bahee afaan diinaa qadaadee warra akka rabbiitti namni ilaalu fageesse OMN'if qeerrootu harka qullaa gaggeesse. Yoomiyyuu OMN kan ummataatiin beekamaa waardiyaan isaa qeerroodha naannahamee eegama. Farhaaniin hoogganama taajaabiin abbaa gadaati. Shakkii keessa nun galchu OMN kan ummataati. Kan ummataa ta'uusaa namni shakku jiraaree ka shakku yoo jiraate Oromoodhaa firaaree fira firatti cite ka hin qabne quuqqaa sabaa namni OMN hin jibbu Oromummaan isaa soba. OMN namni jibbu Oromummaan isaa sobaa siin jedhu hin danda'amu.
OMN jechuun rasaasa diinni sodaatu hattuuf hamattuun teenya waa sobdee na jaan baatu. Kanaatiin hatte jedhee dhugaa jiru mul'isa. Wanta sabaaf hin tolle hidda qabee buqqisa. Ciao. Assalamu alaikum nagatti. Bye. Hedduu isin jaalladha.